Walhaleellaa Iraanii fi Israa'el hordofee waa'een Sunnii fi Shi'aa si'a hedduu haasamaa turuu ni yaadattu. Garuu Islaama maaltu Sunnii fi Shi'aatti gargar baase, maaltu ummaa Muslimaa addaan fageessee of gaafattanii viidiyoon kun waa'ee Sunnii fi Shi'aa irratti odeeffannoo barsiisaa hubannoo gabbisaa ta'e qaba. Hanga dhumaatti hordofaa. Seenaa Islaamaa keessatti baqaqni guddaan yeroo jalqabaatiif kan uumame bara 632 Nabi Muhammad boqachuu isaa hordofeeti. Qoqqoodamiinsa kanaan Musliimoonni damee Sunnii fi Shi'aatti gargar bayaniiru. Dursa lakkoofsaa fi qubsuma Sunnii fi Shi'aa irraa haa eegallu. Muslima addunyaa irra jiraatu keessaa 85 hanga 90 kan ta'u warra garee Sunniiti. Baay'inaan kan jiraatan ammoo biyyoota Arabaa akkasumas Turk, Eeshiyaa Kibbaa, Kibba Baha Eeshiyaa fi biyyoota Afrikaa keessa. Gama biraatiin 10 hanga 15 kan ta'u Musliimoota akka Shi'aatti of ilaalanidha. Irra caalaan isaanii Iraan, Iraaq, Azerbaaijaanii fi Bahareen keessa kan jiraatan. Lakkoofsi Shi'aa Libaanan, Yemen, Paakistaan, Hind, Afgaanistaanii fi Saudi Arabiyaa keessa jiraatus waan xiqqaa jedhamuu miti. Adda addummaa Shi'aa fi Sunniitti odoo hin ce'in dura waan tokko isaan godhu irraa haa eegallu. Gareen Sunnii fi Shi'aa dhimmoota amantaa Islaamaatiif bu'uura jedhaman hunda irratti adda addummaa kana jedhamu hin qaban. Gareen lamaanuu tokkummaa Rabbii, Tawhiida, Nabiyyummaa Muhammadii fi Qur'aanni jecha Rabbii ta'uu isaa ni fudhatu. Utubaawwan Islaamaa 5 jechuun shahaadaa, salaata, zakaa, soomaa fi hajjii akkasumas guyyaa qiyaamaa irratti wal dhabdee hin qaban. Egaa maaltu bakka lamatti isaan baqaqse? Sababa maaltu masjida kophatti akka ijaarataniif isaan dirqisiise? Bara 632tti akka bara walootti yookaan Common Eraatti boqachuu Nabi Muhammad hordofee eenyu ummaa Muslimaa haa hoogganu gaafiin jedhu gaafii ijoo ta'ee as bahe. Gareen tokko hoogganaan yookaan kaliifaan hawaasa ummaa Muslimaa miseensota gosa Nabi Muhammad Qureeshi keessaa nama ga'umsa qabu, ammas waliigaltee hayyootaan mariidhaan kan filatame ta'uu qaba yaada jedhu adeemsise. Dhuma marii Saqiifaa irratti Abu Bakriin akka kaliifaa jalqabaatti filatan. Sana boodas Umar, Usmaanii fi Aliin wal duraa duubaan kaliifaa ta'anii filatamaniiru. Gareen Abu Bakriin filatee fi kaliifota isa booda dhufan gammachuun fudhate warra har'a Sunnii yookaan Ahlus Sunnaa jedhamee beekamu ta'e. Gareen lammaffaa adeemsa filannoo fi filatamuu Abu Bakr ni morme. Gareen mormituu kun eenyu kaliifaa ta'uu qaba falmii jedhu irratti yaada adda ta'uu qaba ture. Gareen mormituu hooggansi ummaa Muslimaa filatamuu kan qabu kallattiidhaan miseensota maatii Nabi Muhammad Ahlul Bayt keessaa, adda durummatti ammoo ilma abbeera Nabiyichaa fi soddaa isaa kan ta'e Alii ibn Abi Xaalib ta'uu qaba falmii jedhu geggeesse. Dabalataanis sababa Aliin kaliifaa ta'uu qabuuf gareen kun yoo ibsu Nabi Muhammad yeroo hajjii dhumaatii deebi'u iddoo Ghadirkum jedhamutti bakka namni 1000 jirutti harka Alii ol qabuudhaan namni ani mawlaa ta'eef Alii mawlaa isaati jechuudhaan ifatti dubbataniiru jedhu. Jechaa fi gochi kun kan ragaa bahu Nabi Muhammad odoo lubbuun jiru Alii akka bakka bu'aa yookaan dhaalaa isaatti moggaasuu isaati jedhu warri mormitootaa. Asumarratti mawlaa jechuun afaan Arabaatiin hiikaa hedduu qabaachuun isaa waan Nabi Muhammad jedhe kana gareen hunduu akka isaaf tolutti akka hiikkatu, Sunnii fi Shi'aa jidduutti wal falmiin akka hammaatu taasiseera. Mawlaa jechuun Shi'aa biratti hoogganaa, Sunnii biratti ammoo hiriyaa yookaan deeggaraa akka ta'etti fudhatama. Warra Abu Bakr kaliifaa jalqabaa ta'ee filatamuun hin liqinfaminiif tarii Abu Bakr booda kaliifaan itti aanu Alii ta'a jedhanii eeguuf hanga takka abdii qabaataa turan. Abu Bakr boodas kaliifummaan kan darbe gara Umarii fi Usmaanitti malee gara Aliitti hin turre. Warri haqni Alii sarbame, filannoon kaliifummaa tooftaan hatame, maatiin Rasuulaas shiraan taphaa ala godhame jedhee amane Shi'aat Alii jedhamuun waamame. Garee Alii jechuudha. Ergasii as Shi'aa biratti Aliin akka imaama jalqabaatti fudhatama, Abu Bakrii fi warri isatti aanee kaliifummaa fudhate ni balaaleffatama. Waldhabdeen eenyu kaliifaa ta'uu qabaa gareen Sunnii fi Shi'aa uumamuuf dhagaa bu'uuraa kaayus taateewwan sana booda uumaman adda addummaa ture daran hammeessan. Garee lamaan jidduutti riqicha odoo hin taane sulula diriirsan. Adeemsa keessa
garaagarummaan garee lamaan jidduutti uumame ni babal'ate, damee hedduus godhate, dhimmoota amantaa, aqiidaa fi seeraa fiqii ilaallatanittis tankaarfate, bifa jijjiirataa gara wal dorgommii siyaasaattis ol guddate, wal dhabdeen yaadaa deemee gara seefiin wal dubbisuu, warri duratti waliin ture gara dhiiga walii lolaasuutti ce'e. Kanaaf fitnaan jalqabaa fi lolli Karbalaa agarsiistuu guddaadha. Dhimmoota dabalataa qoqqoodamiinsa ture hammeessan keessaa tokko wal waraansa fitnaa jalqabaa kan bara 656 hanga 661 jidduutti gaggeeffamedha. Kaliifaa Usmaan kan gosa Umayyad irraa ta'e bara 656tti warra firummaa fi malaammaltummaan bulchiinsa isaa qeeqaniin Madiinatti ajjeefame. Ajjeechaa kana hordofee Alii ibn Abii Xaalib deeggartoota isaa fi warra Usmaan irratti fincileen kaliifaa godhamee filatame. Garuu fudhatamummaa isaa irratti battalumatti namoota humnaa fi dhageettii qaban irraa gaafiin itti ka'e. Namoonni bebbeekamoon kanneen akka Aishaa jaartii Nabi Muhammad, Xalahaa ibn Ubaydaa fi Zubayr ibn al-Awwaam Aliin ajjeessota Usmaan akka saffisaan adabu gaafatan. Kana qofatti hin daangeffamne. Aliin garmalee lallaafaa akka ta'ee fi tarii ajjeechaa Usmaan keessaa harka akka qabutti himatan. Kana malees Mu'aawiyaa ibn Abii Sufyaan fira Usmaanii fi bulchaa Siiriyaa kan ture hanga haqni Usmaan bahutti kaliifummaa Aliif beekamtii laatuu dide. Taatee fi walitti gaarreeffannaan kun hundi walitti kuufamee dhiibee ummaa muslimaa gara wal waraansa fitnaa jalqabaatti seensise. Lola gaggeeffame keessaa muraasa tuquuf. Lola gaalaa bara 656tti kan naannoo Basraa Iraaqitti Alii fi Aishaa jidduutti gaggeeffameen gareen Alii ni mo'ate. Lolli Siffiin bara 657 Alii fi Mu'aawiyaa jidduutti torbaan hedduuf naannoo laga Efraaxiisitti Siiriyaa har'aa keessatti gaggeeffamus injifatamaa malee araaraan goolabame. Warri Aliin Mu'aawiyaa waliin araara buusuu isaa akka dogoggoraa yookaan cubbuutti fudhate, kan sababa kanaaf Alii balaaleffatee irraa baqate Hawaarij fottoktoota maqaa jedhu gonfate. Bara 661tti Aliin kuffaa Iraaqitti odoo salaatu masjida keessatti haleellaa gareen Hawaarij irratti raawwateen wareegame. Fitnaan jalqabaa ajjeechaan kaliifaa Usmaanii fi Alii irratti raawwatame seenaa Islaamaa keessatti tokkummaa ummaa muslimaa hundee dhabamsiisuu bira darbee babbaqaqiinsa bakka lamatti Sunnii fi Shi'aa jidduutti uumameef sababoota ijoo jedhaman keessaa tokko ta'ee darbeera. Ajjeefamuu Alii booda Mu'aawiyaan aangoo guututti dhuunfate. Warri Umayyad waan hunda to'ate. Babbaqaqiinsi ummaa Sunnii fi Shi'aa jidduu ture haala walitti hin suphamneen kan gargar bahe Huseen ilma Alii fi ilma intala Nabi Muhammad kan ta'e fi hordoftoonni isaa humnoota Yaziid tokkoffaan Khaliifaa Umayyad kan tureen Karbalaa Iraaq keessatti gara jabeenyaan wareegamuu isaaniitiin. Yaziid tokkoffaan abbaan isaa Mu'aawiyaan bara 680tti du'uu hordofee kaliifaa ta'e. Taateen kun kaliifaan marii fi hayyootaan filatamuu irraa gara aangoo kaliifummaa abbaan ilmaaf dabarsuutti dhalootaan argachuutti ceesise. Mu'aawiyaan aangoo Yaziidiif dabarsuun hundeeffama sirna mootummaa daayinastii Umayyaditti geesse. Adeemsi aangoo waliif dabarsuu kun keessumaa Iraaq keessatti akka malaammaltummaa fi seeraan ala aangoo qabachuutti akka seera hooggansa Islaamaa faallessuutti bal'inaan fudhatame. Yaziid tokkoffaan aangoo qabachuu hordofee jiraattonni magaalaa Kuffaa leellistoota Alii ibn Abii Xaalib kan turan kan amma bulchiinsa Umayyad irraa mormii qaban fincila isaan Yaziid tokkoffaa irratti geggeessuudhaaf murteessan Huseen akka hordofu dhoksaan gaafatan. Huseenis bulchiinsi Umayyad akka bulchiinsa abbaa irree fi malaammaltummaan guutametti kan hubate Yaziidii mormuun akka dirqama amantaan itti fe'etti fudhate. Ergamni isaa gaariitti ajajuu fi hamaa irraa dhoorguu qofa ta'uu labsuudhaan hordoftoota amanamoo hagoo maatii isaa dhiyoo dabalatee nama 72 kan hin caalle fudhatee daandii Kuffaa geessu qabate. Haa ta'u malee Iraaq keessatti bulchaan Ubaydallaa ibn Ziyaad kan Yaziid bakka buufate humna waraanaa 4000tti tilmaamu qabatee osoo Huseen hin dhaqqabin dursee mormitoota Kuffaa deeggartoota Huseen kan ta'an irratti tankaarfii mancaasuu fudhate. Boodarra yeroo Huseen laga Efraaxiis naannoo Karbalaa ga'utti humni Umayyad kan Umar ibn Sa'adiin ajajamu Huseeniin lagaan adda kute. Bifa kanaan gareen Huseen kan dubartii fi ijoollee of keessaa qabu guyyaa 3 gammoojjii keessatti bishaan malee hambisee dheebuu hamaadhaan akka adabaman taasise. Yeroo rakkoo hamaan kun isaan mudate kan dhumaa jiraachuun isaanii itti mul'ate
Huseen gara furmaata nagaa barbaaduutti tankaarfate. Huseen Umar ibn Sa'adiin gaafii sadii: tokko nagaan gara Madiinaatti deebi'uu, 2 lola daangaa irratti akka hirmaatu, 3 yookaan kallattiin Yaziidiin waliin akka dubbatu gaafate. Umar ibn Sa'ad gaafii Huseen dhiyeesse fudhachuuf fedhii agarsiisus, Ubaydallah ibn Ziyaad garuu Huseen haal duree tokko malee harka kennachuu akka qabu hubachiise. Yeroo kana daandiin nagaa ni cufame, wal waraansa wal fixxatti seename. Baatii Muharram 10ffaa Ashuuraa hiriyoonni Huseen lolanis tokko tokkoon harca'uu ta'e dhumni isaanii. Boqonnaa malee lolus gammoojjii keessatti kufuu irraa wanti Huseeninis baraare hin turre. Wanti fokkisaan garuu humnoonni Umayyad reefa Huseenii fi hordoftoota isaa hedduu irraa morma muruu, reefa isaanii irra fardaan deemuudha. Injifattoonni Umayyad warra lubbuun hafaniifis gara laafinna hin agarsiifne. Lola kanarratti obboleettii Huseen Zeynabii fi ilma isaa dhukkubsataa Alii Zeynal Aabidiin dabalatee dubartoonnii fi ijoolleen booji'amaniiru. Booji'amtoonni sansalataan hidhamanii daandii kuffaa boodarras Damaasqotti agarsiifaman. Mana murtii Yaziid durattis akka salphatan taasifaman. Olaantummaa Umayyad akkaan agarsiisuuf jecha maatii nabiyichaa xiqqeessan. Taateen kun musliimoota Shi'aatiif madaa guddaa hin fayyine, agarsiistuu miidhamuu fi haqni dhabamuu ta'e. Isaan biratti taateewwan kunneen mata duree gidiraa fi mallattoo diddaa akka ta'anitti hanga har'aatti itti fufan. Wareegama Huseenii yaadachuufis jecha Shi'aa biratti waggaa waggaan Ashuuraan ni yaadatama. Dhimmoonni asii olitti tuqaman hawaasni muslimaa bakka lamatti qoodamuu isaatiif sababoota garagaramaa ta'anis yeroodhaa yerootti garaagarummaan isaan jidduu jiru babal'ataa, dhawaataan dhimmoota adda addaattis tankaarfataa deeme. Dhimmoota biroo adda addummaa Sunnii fi Shi'aa gadi fageessan kan hariiroo isaanii hadheessan kutaa lammaffaa keessatti ilaalla. Like, share, subscribe godhuudhaan beekumsa manaa fi nama hedduu biraan gayaa. Viidiyoo kana fakkaatu akka hojjennuufis humnaa fi hamilee nuuf ta'a. Yaada viidiyoo kanarratti qabdanis comment section keessa kaayaa. Galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.